Ashama harka fuunee akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota ija banaa entertainment. Ija banaan entertainment qophii bashannansiisoo garaagaraa qabatee akkuma maqaasaa ijjisaa arkuu diddeefis ija banee yeroo inni fi bohaarsurra geenye jirra. Qophiilee babbareedaa akkuma amma dura qabatee isinii dhiyaachaa turetti arraan tanaas shaggooyyee Harargee keessatti bifa amma haala keessa jirruun dargaggeessaa fi shamarran Harargeetti taphachuu jiran lafa baadiyyaa keessa deemuudhaan qophiilee kana barbaadee karaa ija kaameraatiin ija banaan qabatee isinii dhiyaatee jira. Arraan tana wanti inni isinii qabatee dhiyaate immoo shaggooyyee shambaa godhan shaggooyyee ajaa'ibaa dhugaa uffata babbareedaa uffata aadaa uffatanii osoo hin ta'in uffatuma guyyaa oolanii haala qabatamaa guyyaa keessa jiranii haaluma saniin dargaggeessi guyyaa dalagaa oolee galgala mana galuudhaan shaggooyyee taphatan yeroonii fi aruuzaa yeroonii fi cinni garaagaraa jiruu fi yeroo gammachuu garaagaraa manneen aruuzaatii fi kanatti sagantaa qopheeffachuudhaan ganda gandarraa wal yaamanii akka daansii qaban walitti himanii shaggooyyee hoggaa taphatan bifa kanaan yeroo dhiyaatee laaltan keessatti fagartan jeetiin abdaddaa qophii kanaa wajjin turtii gaariin isinii ija banaa entertainment hamma dhumaatti hordofaa. Qophiin kun yoo isinitti tole immoo namoonni qophiin kun itti tolte subscribe godhuu hin dagatinaa. Laayikiidhaas godhaa laayikii faa fardeessaa keessaafuu laayikii fardeessaa kan goones dhiisaa kaayyoon ija banaa entertainment guddaan isin bohaarsuudha malee subscribe fi like fi share isin kadhachuudha miti. Wanti guddaan isinirraa gammaduudha. Gammadaan isin jaa hara viidiyoo ajaa'ibaa kanatti isin dabarsa. kabajamtootaa fi jaalatamtoota ija banaa entertainment qophii kanarraa shaggooyyee shamarranii fi dargaggeenyissi shaa godhan kanarraa akka gammaddan abdii guddaadhaan qaba. Sagantaa kana fakkaatu ka isin bohaarsu yeroo biraa daawwachuu yoo barbaaddan wanti isin gootan ija banaa subscribe, like, share godhuu qofaan miseensa maatii ta'uu ni dandeessan. Yeroo isin barbaaddanitti isin biraan baha. Akka isin irraa gammaddan ammoo abdii guddaan qaba. Saniifuu waan kana fakkaatu guyyaa biraa kan qabadee dhufuuf warri tole subscribe, like keessaafuu subscribe dhiisaa like godha. Shaggooyyeen isinitti tolte jirti. Keettan abdiin qaba. Qophii kana fakkaatu yeroo biraatti qabadheetiin isinii dhiyaadha. Hangasitti kabajamtootaa fi jaalatamtoota ija banaa entertainment nagayaan naa tura.